Oromiyaan haadha kan irraa dhalanne haati ammoo damma gagaan qabne kanaafu alagaan irratti wal'amne diinonni keenyallee qabeenya shishaamuuf suuta makkeeffattee lammi ofii waamu addaan baanee nafnu ajidaa godhee kan shaanxaa baatu kanaa jechuudha barriin darbana eegii gadaatu kan milkii fi kan jedhu jeje Sinjuna beka gubako kan darbe samadi sisittin kaasu natinka jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Diidaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtanii nageenya waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti tulluurra qaaree bishaan ceetoo simbira haagamu simbira qaxalee waqtii akkam jirtan fayyaa jirtanii egaa har'a keessummaa ajaa'ibaa tokko jechuudha isiniif fidee jira maqaa isaa wal bartanii isinitti himam kabajamtoota keenya isin hunduu jechuudha viidiyoo kana osoo ilaalaa jirtan channel kan subscribe gochaatu jechuudha akka wal bira dhaabbannu isin jedha mee kabajamoo akkam nagaa jirta nagaa fayyaa keetii didhaa nama baay'eetu na beeka kabajamtoota keenya didhaa kabajamaa jaalatamaa galata guddaa Diidaa Tuubii galata guddaa argadhu galatooma didhaa mee maqaa keetiif akkasumas immoo yookaan immoo yoo barbaadde ga'ee hojii keetii yookaan immoo hordoftoota kiyyaaf maal fiddee ifte isa kana mee isaaf dubbatu Diidaa Tuubiin jedhama. Diidaa Tuubii irratti amma ani hojiin kiyyaa barreessaadha maqaan koo Agarii Baldaa Manguddoo hin jedhama egaa kitaaba bara wayyaaneen uummata Oromoo karaa irratti akka baalaa harcaasaa turte san kitaaba eenyutti matanii jedhu kanan barreessee uummata kiyya biraan ga'e yoo ta'u ittaansuudhaan kitaaba ijoolleedhaa ijoollee irratti hojjechuu waan gaarii waan ta'eef daa'ima irratti hojjechuu waan gaarii waan ta'eef kitaaba qubee koo jedhu kan ijoollee barsiisu kan safuu barsiisu waan tokko kan ijoolleedhaaf ibsu kan ijoolleen achirraa riifaniillee godhatan barreessee uummata kiyya biraan ga'ee jira jechuudha. Inni biraa ani walaloo nan beekamaa walaleessadha hagas mara cimaas ta'us baadhunan yaalaa dhugaa dubbachuudha. Hordoftoota kiyya walaloosaa baay'ee dhagayeetan jira nu jechuu hin dandeessa yoo barbaade garuu immoo saawundii riikardii kan goote tokko jechuudha isas immoo dhageessisuu hin dandeenye yoo barbaade yoo hin jedhu wannan ani riikardii godhe san dhageessisuu hin dandeessa yoo jettes jechuudha inna sagaleen isaa dhugaan isin jedha sammuu keessan isin bohaarsa dhugaan isin jedha so baay'ee nama ajaa'ibaati. Walaloo sana ani jechuu barbaadu moo yaadne ani walalooleen akkasitti shamuuti shamadadeen qabu nan barreessarra jira barreessuu hin danda'a garuu Oromiyaan haadha walaloon jedhu hin jira waanuma sarara lama sadin irraa isiniif jedha jechuudha Diidaa Tuubii irratti Oromiyaan haadha kan irraa dhalanne haati ammoo damma gagaan qabne kanaafu alagaan irratti wal'amne diinonni keenyallee qabeenya shishaamuuf suuta makkeeffattee lammi ofii waamuuf kana booda garuu irratti nu dhaanuuf abboonni keenyalleen toftaa ishii beekee qeerroowwan keenyalleen toftaa ishii beekee qarreewwan keenyalleen toftaa ishii beekee ilaalcha jarattii harkumatti jeekee tokkummaan gurmaa'ee daangaa isaa eegee galatoomaa jiraadhaa hin jedhaa maalota akka itti da'uu dandeessa kan biraasa dhugaa siin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa sagalee isaa dhugaa kan biraa qabdu moo aboo kan biraa walaloo hedduun qabaanii walaloo kana akkuma siin jedhu shamadadee hin qabadhu sirriittanii egaa kitaaba duraa eenyutti matanii mata duree isaan keessaa inni sararuma lama jedha ammasi eenyutti matanii jedha kitaaba duraa isaan keessatti barsan bara rakkoon turte bara nutti hammaatte bara gaafii dhabdee gaafiin teenya qilleensarra naanna'aa turteedha sanumara dhaabbadhee tan kitaaba san yeroo san barreessee kitaaba san maxxanseetillee nan baasa akka seenaatti kaawwachuun barbaada waan ta'eef yeroo sanitti na saamtee turte jarattiin isa keessa mata duruma saniin eenyutti matanii mata duree jedhutu jira eenyutti matanii jedhu gaafiin qaba ani wanta naan galinii deebii argachuudhaaf karaa ifaatinii mee ana naaf hin galle mee isin yaaltanii yoo midhaan nama hudhe bishaan itti natan yoo lammiin nama yoo alagaan nama miidhe lammiitti matan lammii miidhu eenyutti matanii yoo bishaan nama hudhes maal itti natanii ana naaf hin galle mee isin yaaltanii kan jedhu yeroo sanan barreesse
yeroo san keessatti waa hedduutu jira achi keessa mata duree biiftuu ifu maaloo hin dukkanaa'ini arguudhaaf rakkisaa yoo achi ilaalanii manattuu hafee balaa dukkanaanii biiftuu ifi maaloo hin dukkanaa'ini kan jedhu sin jira ijoollee biyya arabootaatiifis kan barraa'e mata duree akkasitti ijoollee biyyaa baqatanii yeroo sanitti ba'an yeroo sanitti baay'ee waan garaa nama nyaatu barreessee akka tasaa ta'e kitaaba sana kan qabu walaloo ani baay'inaan sammuutti qabachuun barbaadu biizii akkaan nan taane sammuun kiyyaa yaa jireenya baqaa kan jedhu sin jira sirriitti hin qabanne jaalannee Timoti nu kan biyyaa baane jireenya baqaatiif gadadoof dhiibamneedha walalichi ciccimaadha akkasitti sammuutti hin qabanne uummata dureetu gaggaarii jira walaloo homaan jiru nan carraaqa beektonni ka Oromoo keessa yoo gurguddaatu jira san keessatti namni nan beeka jedhu hin ulfaata ani nama yaalaa jiruudha nan hojjedha walaloo sirriitti nan hojjedha ifan baane hin beekamne sanan ammoo manguddootu an jedhu akaakayyuu kiyya Oromoon manguddoo qaba safuu qaba aadaa qaba duudhaa qaba tokkummaa keenyan akka wal tokkoomsinu akka immoo feesbuukii kanarratti baanee YouTube irratti wal arrabsuu tokko akka safuun hin guddannee jiru san keessaa baanee nuti wal ijaarree Oromoon keessa jirtan ala jirtan nuti saba biraatu hin jaalannaa wal jaalannee bakka wal laalletti immoo akka wal gorsinu bakka jirtanitti jiru gaarii fi yaada gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa didaatuu fi immoo baay'een galateeffadhaa nama gaarii nama qulqulluu lapheen isaa akka cabbititti kan addaate kan xurii hin qabanneedha didhaani hin hojjeta sirriitti didaatuu fi sirriitti subscribe godhaadha like godhaadha commenti kennaa waan rakkoo qabu nama gaariidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beektan jechuudha. Dhugaa dubbachuudha sirba jaamboo ijoollee irratti illee jechuudha. Karaa naannoo daqiiqaa 3 moo akkana jechuudha achirratti viidiyoo riikardii godhamee jira. Addaan baanee naf nu ajigaa godhee tashaantaa baatu solanaa jechuudha. Barriin darbana eegii gadaatu kan milkii kan jedhu. Jaamboo ijoollee. Jaamboo ijoollee. Agarii jedhama. Akkarii ta'e kan hojjedhe jechuudha. Akkasumas immoo kabajamtoota keenya chaanaalii mataa ofii banachuuf ta'a. Isin hunduu jechuudha. Akka sammuu keessan keessa akka teessisaniif hin barbaada. Fuuldura immoo jechuudha chaanaalii isaarratti jechuudha walaloo adda addaa wantoota nama bohaarsan adda addaa isiniif gadhiisa jedhee abdii guddaan qaba. Isin wanti isinirraa eegamu jechuudha yaa'u dhaga'uu fi bohaaruu fi subscribe isa jedhamu sanbechaa subscribe gochuun manguddoo tiyuub jedhama seenati manguddoo miidiyaa yookaan manguddoo tiyuub isa jedhamu subscribe gootan jechuudha. Har'a liinkii isaa isiniif hin teechisu garuu yeroo biraa jechuudha. YouTube kiyya irratti nan fidee dhufa yeroo san jechuudha. Viidiyoo lamaan sadeen arfan takka dhuga gadhiisee booda deebisee tan chaanaalii kiyya irratti fidee dhufeetoo isa isin waliin isin barsiisa. Isin hunduu egaa nufi tokko malee haga ammaatti waan nu hordoftaniif galata guddaa argadha. Inni biraa kitaaba babarreessite fuuldura kiyya wanti ilaalamu kun kitaaba meeqa kan barreessite as keessa jira? Kitaabni amma kan qubee koo jedhu qofatu as keessa jira. Kan kitaabolii kun na jala badeegsisanii sooftiwaarii qofan qaba. Kan gurguradhee taphite kan na saamte jalatti Angubde sinabamu garu hagas mara xiqqoodha kan gubate kan gurguradheetuma fite garu software dhaan qaba hardware dhaan qabu kitaaba garuu fuulduraaf garii ifama chaanaalii manguddoo tiyuub irratti walaloon alatti wanta biraa maal gadhiisu barbaadde ummata kee maaliin babaaruu Oromootu si hordofa Oromoowwan keenya kan maadhaan bohaarsuu barbaadde Oromoo keenya ka tokkummaan waanuma beeku waanuma dandeettii kiyya waanuma qabuun irra jira walaloodhaan haasaanis ta'u dhaamsan dabarsus odeeffannoon kennuunis Oromoodhaan walitti dhufnaa Oromoodhaan addaan baanii jiraachuun ulfaata Oromoo taatetu Oromoon nama qulqulluu gaariidha. Kanaaf ka Oromummaa keenya sassafummaa keenya akka deeffannee badaa keenya gurfannee jabaa keenya jabeeffannee dadhabaa keenya ol kaafannee cicimsinu beekaa keenya jala yaanee wal dhaggeeffannuudha wanni nani dhaamu. Kanuma jechuudha. Isa kana normaalii dubbii isinitti hin baay'isu hordoftoota kiyya. Egaa guyyaan har'aa jechuudha asumarratti xumuruudhaaf asumarratti xumuruu henna. So beekumsa isaa akkuma argitan kan walaloo isinitti mee jira. Isin walaleessa jira ittiin bohaartanii ittiin bashannantanii jirtanii
fuuldura hummoo jechuudha chaanaal isaa subscribe akka gootan isin hunduu abdii yookaan qaaniinaaf seenaa'ee nan qaanisitanii abdii guddaan qabaa waan na jaalataniif wantan ani isin jaaladhuuf nan qaanisita waan ta'eef wal bira dhaabbannaa isa birallee hin dhaabbattanii horaa bulaayii qaxaleewwan kiyya egaa sagantaan keenya har'aa asumarratti dhaabbata yeroo biraa amma wal arginutti sanundu torban gaarii haa ta'u guyyaan gaarii haa ta'u halkan gaarii haa ta'u sinifan jedha horaa bulaayii nagaannaa jedhaa ciao